manichi ashagame akka hin gurguramne akka hin qayyaramne jedhee seerri. Gobez. Ishi. Manni kun ashagame. Manni aggadamnaan hin dhufe. Dhufna ammaaf seeratti hin dhiyaanne jedhanii isaanillee afattatanii eenyu seera akkam seera jedhe akkam maaliif hin dhiyaanne gara seeraa jedhanii. Gobez. Ashi. Ayi nagarre maxxanumaan jedhu seetu ragaa hin qabdaadhanii ragaan hin jire innumti ani irratti dhaladhe obboleechumti rage waliin itti kennine fuudhee garuu fuudhee jire itti rage achi hin dhiyaate manni sun kaa forosasii qabaa seeran deemu jechuun forosasii baay'ee qaba beekta achi waan nama kanaan maalan jedhe inni kunis bultii ajaarratee jira amma kanan irratti dhaladhe kunilaa achi namman jedheen deemetan mana magaalasuma keessatti gaafa qaxaroon geeggae dawwaliin ayyaaminan dhufaan jedheen waliin deemnan jedheen. Isa kamiin? Isa amma irratti dhaladhe kana mana saatan jira beekinnis bultii ayyaare kaa. Jennaan ayi nu biran teessuyii naan jedhe laa agasiin nan hojjedha. Waan masaamunaatis naataa deemee mana namaa galaa gaafa qaxaroon ga'e garuu nan dhufaa walumaan dhagnaan jedheen ayi hin galtu mana namaa jedheen dhugge mana namaa hin galtu dheena dhugge achumaan baqqaanis mana namaa gallaan inumaayyuu mufatee dallanii na baase jechuudha yoo tanaan maaltu siqinna jedhe hawwi niitiin isaa hin mufatti baay'ee tokko mufachuu miti mataa nagala galtu maaliif jalaa qabdaati ishee hojjummaaf teessaa softati. Natti dhagaa makaana bakka natti dhagaa. Maal abbaa si goote mana arabaa keessa hojjete tabbolee haadha mana obboleessa keetii immoo gadi jetta amma immoo deebiteet. Yeroo tokko immoo gororoo kana toonsiiliin qaba yeroo baay'ee mulu mana cufee na dhukkube narra turee beekta. Achi birruma sanii akin beetiin dhaqee birriin akin isanatti fakkaate naa dallantii biraa godhatte bakka. Haqawwastu kaa. Achi bakka hin dallanti hojii qabdi maal gooti anammoo natti dhagama milee kun na caba bakka anammoo bakka odoon boo natti dhiya bakka jireenyi kee kun maaliif carraan kee akkas ta'in jedha nyaata kana hojjettee bal jettee baati nyaata kana odoon nyaatin jechuudha ani immoo natti dhagama dhimma ishee hojjettee tu nyaatiin deemnaan xuruudha kati fudhattee nyaattuti maasii gashisi yoo shawaa dubbatte obboleessa qabda. Hawi gara maaltu na nyaata dhugaa rabbii ati gawwaadha lubbuu ati kun dogoggora keeti itti fufish itti dogoggora keeti kun ati gawwaadha bakka tumaananii qansiraallee nan hojjedhan jedheen inni hin hojjettu qansiraas jedha qansiraas hin hojjettu maaltu akkana si godha bakka inteechuu dabattee jedheen tumaan rakkattee itti nimtu ati rakkoodha manaasa itti nimtu rakkoodha manaasa maal jedhee tanitti maal abbaa ishee si gooti wal dhiisu gara biraa fuudha rakkoo maalii qaba silaa yoo hammeetti kan obboleettiin jaallanne kan siinsin kabajne sin jaallanne abbaa manaa ishee jaallatti moo obboleessa kee jaallatti moo siinsi jibbitee si jaallachuun jira jireenya biyya lafaa keessaa situ gowwooma malee. Kan ishiin mufattu kan akkana godhatte moo ishiin dhaga'iini naan jedha hayi laqqisanii fi miti qansiraallee ta'uun hojjedha laan hojjettu qansiraas mana namaa na dhogge mana namaatis galee nan hojjedha jennaan. Achi bakka natti dhagama muluma akkasumatti bakka hin mufatti isa waliin illee inni illee tonkolii buna faada koppiiliinkii godhama taaptaabiin baay'ee deemeera xurutti deemi taaptaabiin buna faada fisi gaafa hidhuun kana bakka ani nan daffisa inni illee tonkoliidha fi ani nan daffisa hin jedhe ani daffisin jedha bakka maaliif ishii waan mufattuu natti fakkaate ammoo waan biraa natti fakkaate bakka akka isaan wal lolanis hin barbaadu ani. Akka isaan wal lolanis achumaan amma mana namaa galu malee jedhee tan deeme achumaan lolee na arrabsee maal jedhee nan deebi'e achumaan. Amma kisiinitti fufee kisiiniin dhaabate? Hin dhaabanne kisiin nu qaxaroo qaban kaa. Qaxaricha gamiidha? Qaxarichi yoo bulii 20 faa 15 ji'a faa qaban. Ayi jedhee na deebise achi gaaf unkaan keessa darbe gaafni tokko gannaadha beektaa ayyaana gannaatiin namni ayyaana gannaa oo kabajanii booddanyoonni kiyya baay'inaan ijoollee misiliimadha jechumaan gannaa ture gaafni sun ganiin dagannina ishii das jedhee haa oolu qiqqii mannoona jedhe amma kaamanni suni qaxaroon qaxaramee akkasitti achumaan naamu murtaa'e sitti dhagamaa jira. Di murtaa'e man? Hin murtaa'e. Akkamitti murtaa'e?
innis barreeffatee wacii kiyyaan deemtee kiyyaa jedhe ani wacii isaanii deemne osasitti kan ittiin natu ergee gimmaashinatti ergine anuun beekuu jedheen nakaade achitti barreeffatee dhufe. Raabu'iti asii ol deebi ija namni sirratti dawwaleef sagalee natti deddeebisaa jiraati lubbu. Sumaan hangasha deebise. Ishi namni maal naan jedha namni akkas naan jedha guddadhe waan ta'eef bakka innumti siruu kutaa dhufeera dubbichi jechuun namni siin jedhan siree beeraa namni maal naan jedhan siree beeraa yoo boloota kee duukaa rakkachuun siree beeraa kanaaf sodaattuu ta'aa jirtaati. Ani immoo sodaa kan akkatti cabsituun barbaade. Sodaan kun siif hin ta'u. Sigalee amma eessa geenya dhaabannee iddoo itti manni siilaatame akkamitti akka siilaatame sanutti misirreessi akkamitti siilatamuu danda'e obboleessa keessi masakkare. Innis masakkaree argine waliin baafnee yoo ishiin qarshii kana ergitu nan beekadhee masakkare nama sadii masakkaranii. Maal jedhe fayyadaanyaan maal jedhe obboleessi keenya sun immoo maal jedhe. Barreeffatee dhufe wacii kiyyaanan ergee homata kanarraan qabdu haadha manaa kee waliinan hojjedhee jedhee barreeffatee nu dhufe. Mana hojjete Itoophiyaa keessa hojjete taara manaasaa wajjiniin mana bituu danda'e. Kan isaanii dubbachuu sin barbaadu bariyyaanii waa'ee obboleewwan kiyaatillee dhugaa rabbi dubbachuu. Inni lammataa sitti darbe. Inni lammataas. Inni lammaffaas moo? Obboleessi keenya lammataayyuu manicha si harkaa fudhate adaraa keenatti inni masakkaree harkaa si fuudhe kun si harkaa fudhate. Koy kaasittani ma. Achi amma osanii isumatu nagoggotee na kaasedhe kaawa siifan masakkaraa seeran deemtu. Maarree maqaa keetti deebi'uu reekuma dhufuun maqaa keetti deebisanii ree maal godhetti maqaa obboleessa keetti deebiste. Haa gurguramu maqaatti deebi'uu hin danda'u jedhanii yoo maalii deemta firoosii qabanatti fakkaate haa gurguramu jedhee seerris jechuudha caarataadhaan. Caarataa irratti hin baasan mana sanii hin caaratanii manni sun ni gurgurame. Isha baga gurgurame lamaan keessa nu bagatti hin fayyadamin. Ishiin illee dhuftee mormitee beektaa nirba qabeenya kiyya jette. Mormite. Achi amma duraan eessa dhayitan baqattanii jedhee seerriyyuu akkam seera kabajuu diddee baqatte jedhee baay'ee tokko itti dallanan ture. Manni sun caarataan ni gurgurame. Caarataan ni gurgurame. Ani immoo maalan assaaba hawwi kan tanaa kan niitiin isaa baay'ee mufatti. Baay'ee tokko bakka yaa rabbi sumana baaftee jira bakka mufaatu shiishiin jala natti dhagama bakka. Haasa'uu sin barbaadu bakka akka tokko biratti. Ani malumti kun gurguramee dafee murtaa'ee mana namaatis nan galee nan na dhoggaara. Kan siraas na bakka guyyaallee hurufan oola halkanuma bakka bultiin dhiba. Ichuma bakka suma baa manuma kanaa hin jedha bakka yeroo baay'ee. Achi amma manni sun murtaa'ee hin gurgurame gaafa manni sun murtaa'ellee hin beeku oduma deemaa yeroo maajiraatii kana dhayeetuma oduma inni na dha'ee jedhee xiyyee qabsiiseen daganaa jechuudha ofumaa kiyyaa of hin beeku bakka nama natti fakkaachuu didan akkana na godhee deeman biyyaanne beekta. Achumaa nama kunis ka gurguramee qarshii inni galee ni beektaa caarataan gurguramee harka kootitti naa kenname garuu achitti gurguramee gaafa galuu ani hin beekne beektaa akkana na godhan jedheetu jechuun waan waliin dhaladhileen fakkaatu yeroo ammaa kana yaadee hoon jedhe jechuudha. Waanumaan achi amma kunillee amma maalan jedheen wannoo biffee wayii jiraacha keessatti itti qolla. Dhukkuboon akkamamtu ammoo birrii qabda tuuti. Birrii yoo qabda maaliif dugda keessa si dhukkubo mana keemiin natti dursite. Qoohika hin jedheen. Birrii maala harkaa qabareessatu galeeni manni gurgurameetu. Manni gurgurame birriin keessa dhaqee harkatti si laateera namnooti. Gaafsan garuu warri daanyaa harkatti na laatanii jiran manni kun gurguramee jira caarataadhaan achitti. Gurguramee birrii kana harkatti inni qabee galeen jechuudha. Qabee galeeni itti qolloo fi afaan mana gaasaa hazaan machumaananii amma kan achiin deebi'ee firostosii godhee beeytan mana takaraayyee hojii wayii eegala baqqaa'ii
Wayin hojii wayin jammaraan jedheen kafuula guuruu jammare achi lakkiin waliin taa'u qabdaa bahuun qabdu masnaan jedhe lakki anas hin taa'u anis hojii wayiitiin hojjedha akkanatti taa'ee bu'aa tokko hin qabu amma fooyin firosos hin jammara achi jennaan nyaata dhugaatii dhabdee maaltu asiisi baasee durriyyee filaachuu bahuu heddaanaan jedhe ay naaf hoosii kennillee naan jedhe kaama kun sassaaba qayyaree ani takka illee akkana na godhan jedhe yaadu ka waan akkana amiroo kiyya keechallee fenne dhugaa rabbi yoo sii kennallee 500 kumaanas sii kenna yeroo mana kiraa siifan kafala maali ani haadha manaa keetii dadhabannoo jedhee akkaawuntii hin baasee akkaawuntii baasee tan irratti boru akkaawuntii baaftee irratti galchita naan jedhe gaafa manni sun caalataan gurguramu dura akkaawuntii sanis hin baafne akkaawuntii sana odoo baasin akkaawuntii ofii maqaa ofiitiin baasee birrii sana irratti garagalche. Achi amma nan baay'inaan kunis dallanee lola kaase. Birrii hagamiidha lubbu? Birrichi birrii hagamiidha? Yeroo san garaa kuma 500tu akkas. Achi lakkina dhaggeeffadhu. lubbuun hin jiranii bara abbaan keessi. Lubbuu ishee waaqayyo jannata keessan kaa'inaa dhaqe. Jala mureensitti waan na gootu hin qabdu. Haadha keetu kanaan si ga'e. Haadha kee abbaa keetu kanaan si ga'e bar.